Ashamaa akkam jirtu hordoftoota walabummaa News Network kun sagantaa marii keenyaati. Sagantaa marii keenyaa irraatiin keessummaa tokkoon isinii qabadhee dhiyaadheera. Keessummaan koo irraa obbo Dannaboo Dhaqqaboo Waariyooti. Obbo Dannaboon kana duras miidiyaa keenya irratti dhiyaatanii yaada bal'aa fi barumsa gahaa nuu kennaa turanii har'as immoo isaan qabadheen haala yeroo irratti waliin mari'achuudhaaf dhiyaadhee jira. Obbo Dannaboo walabummaa News Network sagantaa marii keenyaa irratti dhiyaatanii yaada bal'aa fi yookaan marii nuu kennuu keessaniif baga nagaan dhuftan jechaa anaa dhufu. Ayyee ulfaadhaagaa isinis waan na affeertaniif deebistanii galatoomaa jechuun barbaada. Ayyee galatoomaa obbo Dannaboo mee jalqabuma marii keenyaa irratti ka'uudhaaf haalli biyya Itoophiyaa keessa jiru amma mul'achaa jiru kunuu fi uummanni Oromoo keessa jiru maal fakkaata mee haala isin haala kana dhiyeenyaan waan hubachaa jirtaniif yookaan waan hordofaa jirtaniif mee maal fakkaata? Hayyee haala impaayirattii san keessa jiru numartinuu walumaan hordofuu jirra. Asirratti Itoophiyaan biyya jechuu hin danda'u. Itoophiyaan biyyaa miti. Warri Itoophiyaa tolfates biyya jedhee hin moggaasne. Itoophiyaan impaayera biyyoota hedduuf keessaa qabdu. Kanaaf impaayerri kun baay'ee raafamaa jira. Gaaga'umsa guddaatu adeemsifamaa jira. Akkuma waliigalaatti impaayerattii guutuu keessatti. Ka Oromoo fi Oromiyaa irratti xiyyeeffatee ammoo woma amma dura taasifamaa ture. Ajjechaa itti fuufeera, hidhaan itti fuufeera, ari'atamuu, namoonni butamanii as buuteen isaanii wallaalamuu, manni namoota irratti diigamuu fi kan kana fakkaatan kunniin daran jabaatee itti fuufeera Oromiyaa keessatti. Sababni kanaa ammoo waan uummanni Oromoo falmataa jiruu fi bilisummaaf walabummaa biyya ofii deeffachuudhaaf waan falmataa jiruuf dararri kun ari'atamuun kun itti jabaatee itti fuufeera. Gama kaaniin wantoonni gurguddoo ta'anii kan wajjin argaa jirru Oromiyaa keessatti fincilli garmalee babal'atee itti fuufee jira. Namoonni dhiitamuu mirga namoomaa seeraan ala hidhamuu namootaatiif kan kana fakkaatanii wal qabate. Akkasumas waan ijoo wanni gurguddaa ta'e kaafamee kan hin dubbanne jira as keessatti boodatti itti deemuu dandeenya. Kanaaf fincilli baay'ee jabaatee itti deemeera. Gara kaaniin ammoo waraannis geggeeffamaa jira. Waraana bilisummaa Oromootii fi kan mootummaa gidduutti yeroo garagaraatti gabaasa adda addaa arguutti jirra. Hidhamtoonni siyaasaa bebbeekamoo ta'an lagannaa nyaataa taasisuun isaanii gama kaaniin hidhamtoonni siyaasaa kun hagam takka nuffii qaban wanti kuni dararama saba keenyaa arguutti gama yeroo hunda ilaalaa jiraachuu irra du'uullee nu wayya jedhanii murtii akkasii ofirratti murteeffatanii impaayerattiin raafamuutti jirti jechuudha. Kanniin walitti qabne booda tariitii yeroo fudhannee keessa deebinee ilaaluu dandeenya. Gama biyya Oromoo yookaan Oromiyaatiin ka ilaalamaa jiru kana akkuma kanaan dura godhaa turan namoonni ijoolleen hiriira nagaa yeroo ba'an rasaasatti roobsisu kuni waanuma OPDO'n gudeeda diinaa keessaa baate sun ammas maqaa jijjiirrattee maqaa bilisiginnaatiin itti fuuftee kanuma ka godhaa jiran. Gama kaaniin ammoo tariitii wal bira qabnee ilaaluun nurra jiru jedhee yaadu naannoo kaaba impaayerattiitti waan deemamaa jiru waliin quba qabna. Sani jarri waan qawwee qabanii fi qawween isaanii sirriitti waan dubbachuu jiruu fi addunyaalleen ijarra kaawwatee kan gama kaabaa kana sirriitti gabaasaa jiran. Nama 50,000 ol namoota nagaa ta'antu ajjeefamanii biyya Tigraay keessatti jechuu kiyya kan hedduun baqataniiranii lammiin biyyattii sanii kan biyya Tigraay persentii 90 kan ta'u jechuun hin danda'ama. Fiigariin yookaan lakkoofsa garagaraatu kan maqaa dhaamu beelaaf saaxilameera ka jedhu sagalee baay'eetu dhageessifamuu jira. Akkasumas biyyoota alaa keessattis hiriirri nagaa baay'een kan Oromoos kan warra Tigraayis taasifamuu jira. Taateewwan ta'amaa jiranii kanniini kaawwan ammoo wantoonni amma maqaasii dhaye kunniin wantoota impaayerattii keessatti ta'amaa jiran.
yakki impaayirattiin kun ittiin ijaaramte ammoo waan biraa hafuu miti. Biyyoota ollaa waliinis waan jiru argaa jirra. Eertiraan daangaa impaayirattii cabsitee seentee afeerra mootummaa warra shororkeessaa bilisiginnaa kanaan Tigraay keessatti maal akka godhaaran dhagaatti jirra. Gama kaaniin Sudaan daangaan jiramu hin jiru boodatti deebina. Garuu Sudaanilleen gara kiiloomeetira 50 moo akkas ka jedhamu seenanii lafa qabataniiranii isaan wanni isaan jedhaa jiran lafti kun kennaa ammaan dura nurraa fudhatame kanaaf lafa kenna deebifannaa ka jedhu isaan qabatanii jiranii gama dhihaatiin santu jira. Gara kaaniin ammoo wantoonni kunniin dhodhowaa wantooti deemaaran waan hedduudha wanni impaayirattii kana raasaa jiru. Gama Keenyaatiin yoo fudhannee Keenyaa fi impaayirattiin hagamta akka walitti gaarrifataa jiran arguu jirra. Yeroon itti walitti bu'uinsi uumame jira. Loltoonni Itoophiyaa, impaayera Itoophiyaa loltoota Keenyaa akka waraananiiran miidiyaalee idil-addunyaatiin gabaafameera. Kallattiidhaan alatti yoo haa ta'u malee. Kanaaf gamasiin santu Amaaraa kaabaanis, kibbaanis, bahaa fi dhihaanis wanti impaayerattii kanatti naanna'ee jiru kan impaayera tana du'uu ishii saffisiisu fakkaata wanni qabatamaan ta'amu jiru. Egaa kanniin yoo yeroo qabaanne maaliif wantoonni keessaan ta'amaaran kunniin garamitti deemanii kan impaayera alaan ta'amaa jiran kunniin immoo achii dhufti isaa maal inni maalirraa madde Sudaan maaliif lafa kana kileem godhaa jirti. Eritrean maaliif haala kana keessa seente walitti bu'iinsi Keenyaa fi impaayerattii jidduu jiru garamitti deemuu mala. Kan biroo ammoo kan nuti hanga ammaatti hin argines hedduu jira. Uumama impaayerattiitiin wal qabatee wantoonni dhodhoowuudhaaf deemanii hedduutu jira waan ta'eef achi kanniin keessatti akka waa'ee Oromoodhaa kan ilaaluun nurra jiru jedhee yaada. Tole guddaa galatooma obbo Dannaboo. Amma isin haala biyya Itoophiyaa keessatti ta'aa jiruu fi raafama Itoophiyaa mudachaa jiru kana nu tuqxaniittu. Sana keessa mee waa'ee hidhamtootaa kaastanii turtan. Waa'een hidhamtootaa kun hogganoota paartii siyaasaatti kan hidhamaa jiran caalmaattis uummata Oromoo dabalatee jechuudha. Hoggantoonni paartiilee siyaasaa hidhaa jiranii lagannaa nyaataarra jiru. Lagannaa nyaataa kana jiran kanas immoo baay'ee dadhabanii jiru kan jedhamus odeeffamee jira. Mootummaan kanaaf maaliif gurra kennuu dide? Hubannaa kana maaliif dhabisa? Uummanni Oromooti watwaatee addunyaan haasa'aa odeessaa jiru mootummaa kana irratti dhiibbaa godhaa jiru. Mootummaan kun maaliifitu gurra kennuu dide? Uummata kana maaliifitu akka isaan miidhaman yaada jettanii yaaddu obbo Dannaboo? Egaa kuni warri amma impaayerattii sanii keessa to'annoo godhanii jiranii ani mootummaadha jechuunii fi ulaagaa mootummaa jedhamu hin guutane. Warra amma jiran amma qofa osoo hin ta'in waggoottan 30 darbanii fi warruma yakkoota garaagaraa raawwataa turetu ammas itti fufeera. Kanaafuu mootummaadha jechuun hin danda'u. Abiyyi Ahmad mataan isaa gadi bahee waggaa 2 dura dubbateeraami shororkeessitoota turre. Kanaaf gochi nuti raawwataa turre gocha shororkaati irraa deebina jedheetti kan inni labsii labse uummatatti. Garuu qabatamaan ammoo wanni isaan gochuu jiranii irraa deebi'uu isaanii osoo hin ta'in daran hammeessuu isaa agarsiisa. Kanaaf itti gaafatamummaa hin qabanii waan qaama itti gaafatamummaa itti dhaga'amu miti. Kashlabbe makaleessa nuti shororkeessitoota ofiin jedhantu ammas maqaatu jijjiirame malee laal biyyatti impaayerattii san keessatti namoota makaleessa ajjeesaa fi ajjeesisaa turantu addas itti fufee deemeera jechaadha. Kanaaf tokkoffaa jarri kun Abiyyi Ahmad faati namoota kana yeroo isaan lagannaa godhanii utuu biyya biroo ta'e tarkaanfii garaagaraatti fudhatama. Bulchitoota faatu dhaqanii rakkina isaanii gaafatu. Maaliif cadhisanii ka jedhuu fi namoonni kunniin bar jalqabumaayyuu hidhamu warra namoota hidhamuu hin qabnetu hidhaman. Wanni isaan balleessanii hidhaman hin jiru.
Kanaaf jalqabayyuu isaa mana hidhaatti darbachuun namoota tokkoffaa uummata Oromootii fi tuffii guddaa waan qabaniif. Lammaffaa immoo ammas mee maal gadi fidanii hin ilaalla. Yoo du'anis haa du'anii. Womaa wanni gadi dhufu hin jiru jechuurraan kan ka'e tuffii guddaa kana hin jedhamne waan qabaniif kanatti luucaan yookaan immoo ejjennoo akkasii fudhatan. Dubbiin guddoon maaf Oromoo tuffatanii ka jedhu. Amma ila waa'ee isa faranjiin politically correct jedhamu san dhiifnee haqa jiru walitti haa himnu. Oromoon akka tuffatamu kan godhe Oromooma. Dhuguma wareegama baay'eetu kafalameera. Yeroo hunda fincilli hin ka'aa, barattoonni hiriira ba'uu, dargaggoonni hiriira ba'uu, isaan ammoo kanneen rasaasaan fixuu, kaan mana hidhaatti oofuu, maraammartoo kana keessaa bahuu hin dandeenye. Maraammartoo kana keessaa bahuu danda'uutu nurra jira. Kana kan of nu tuffachiisa. Maraammartoo kana yeroon siin jedhu bara akkuma wareegama warri qabsaa'anii baasani dhiiga isaan dhangalaasani tuffachuu kiyyaan waan baay'ee godhameera. Garuu akka uummataatti nuti wanni gaafachuun nurra jiru maraammartuun kun eessatti cabuu qabaa ka jedhu uf gaafachuutu nurra jira. Amma namoonni hiriirri hin geggeeffama. Biyya alaa keessattis hin geggeeffama. Biyya keessattis fincilli karaa garaagaraatiin inuma geggeeffama. Haaraa miti amma geggeeffamuun kun gartee. Bara 1991 keessa waan guddaatu taasifamaa ture. San booda maal ta'ee ammas ruuquma Itoophiyaa jedhamu kana maqaa Itoophiyaatiin dhaqamee akka qabbanaa'u taasifame. Ni yaadatta yoo ta'e bara 1999 jidduutti yeroo wayyaaneen wal baqaqsites fincila guddaatu ture. Bu'aa fide qaba. Garuu wanni uummanni kun gaafataa jiru, kaayyoon uummanni kun qabsaa'aa fi jiru yeroo baay'ee tooftaa garagaraatiin akka keessa seenanii akka xiqqaatu akka kun amma taayee danda'aa faa jedhan kana garte waan uummanni hin jenne uummanni kana gaafate faa jedhanii gaaffii uummanni gaafataa jiru gaaffii decolonizationidha kan uummanni gaafachuu jiru. Garuu gaaffiin sun gadi xiddeeffame akka waan uummanni lakki namoonni mana hidhaa jiran nu haa baanii qofa gaafataaranitti kaa'ama. Gaaffiin guddaa akka ta'uu qabu garuu jalqabumaayyuu namoonni kunniin mana hidhaa seenuun irra hin turre. Namoonni kunniin yoo mana hidhaayis ba'an waa'ee qabsootitti deemanii ka jedhu kana sirriitti naaratiivii keenya sirreeffachuu danda'utu nurra jira. Baroota 2005 yoo ilaalle ka'as dhiyoo bara 2014 haga bara 2018 keessatti yoo ilaalle fincila baay'ee guddaa ta'e ka sadarkaa Afrikaatti qofa osoo hin ta'in sadarkaa addunyaatti iyyuu moodelii fincila karaa nagaa jedhamuu danda'u guddaan godhame boodarra wanni ta'ame maali? Naaratiivii keenya hin qajeelfannee dhaqamee ruuqa Itoophiyaa jedhamu kanatti galame. Kanaaf ammas maraammartuma san keessa naarra jechaadha. Kanaaf maraammartuun kun bakka wayiititti cabuu qaba. Yeroo hunda Oromoon dhiiga isaatiin Itoophiyaa kana nyaachisaa, dhiiga isaa dhangalaasaa, lafee isaa dhangalaasaa itti fuufuu hin qabu. Wanni kun jaarraa tokko ol deemeera. Kanaaf bakka tokkotti dhaabbachuu qaba. Maraammartuun kun bakka tokkotti cabuu qaba jedhee uummanni wal gaafachuutu jalqabuu qaba jedhee yaadaan. Afaan ifa ta'een ibsuudhaaf kana. Ilaalaal namuu waan danda'ameef raawwachuu jira. Ka hiriira nagaa ba'u hiriira nagaa ba'aa jira. Ka fincila karaa garagaraa taasisu fincila garaa taasisuu jira. Amma sagalee garagaraa waan hin dhaga'uufiin jechaa jira. Inni waraana qabatee kufee kuffisaa jira. Kan warri diyaasporaa jiranis gama garagaraatiin karaa nagaatiin dippiloomaasiitiin loobii gochuun kunniin hundumtu sirriidha. Garuu ka maraammartoo kana cabsuuf uummanni nuyi Oromoon naaratiivii keenya qajeelfachuu danda'utu nurra jira. Dhuguma tokkoffaa uummanni Oromoo waan gaafataa eenyuun irraayyuu waa gaafataa hin jiru. Wanni nuti qajeelfachuu qabnu garaagarummaa siyaasaa dhaabbilee Oromoo gidduu jiru garaagarummaa ilaalchaa kanneen tursiifannee dura Oromiyaa decolonize gochuu qabna. Sagaleen jedhu sirriitti
ifee mul'ataa hin jiru. Kanaaf kaayyoon guddichi ka uummanni itti fincilaa jiru kun sirriitti aniifati ni beekna. Namoonni hedduun ni beekanii garuu namni hundumtuu hin beeku gartee. Kanaaf namni sodaan ani qabu amma fincila amma jiru kana dhaamsuudhaaf akkuma amma dura godhan uummata biyya ofii gaafataa jiru namoota muraasa marmalaataa afaan dibanii yookaan damma afaan dibanii cal'isiisuu deemu. Bara Junaddii Saaddoo illee sanuma godhe. Bara 2018 illee sanuma barka godhan. Kana deebii kana ni deebisnaa jedhanii namoota sadarkaa kanatti waan akkasii raawwachuu danda'u jennee nuti hin yaadne waan hin taane raawwachiisanii kunoo square waan itti deebinee dhufne jechaadha. Kanaaf silaa akka sabaatti wanni nuti barbaannu galmii keenya kana laal Oromiyaa decolonize gochuudha galmii keenya. Ergasii booda biyya keenya igideeffannee Oromiyaa ergideeffannee booda sani garaagarummaa nu jidduu jirtu mana keenya akkamitti ansaaddannaa booda itti deebinaa ka jedhu suni sirriitti amma bold ta'ee bahee mul'achuudha qaba. Kanaaf maraammartoo kana keessa haalli itti baanu marii san jalqabuunis baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Wanni nama jedhu jiru kun waan an qofaan yaadu osoo hin ta'in waan namoonni baay'een yaadan waan ta'eef kanaaf gamaagamni ani qabu gama kan saniin kana. Kanaaf gabaabumatti tuffii guddaa nurraa qaba mootummaan. Kanaaf miidhamtoonni siyaasaa namoonni kunniin bar tokko tokko namoota jara amma aangoo irra jiran kanaaf oolmaa guddaa oolan. Warra oolmaa guddaa oolaniif isaaniif qofa osoo hin ta'in impaayera Itoophiyaa jedhamtu kun bara 2018 2014 2018 jidduutti wanti taasifame kufuu geettee turte bara impaayerittiin cabxee baduu geettee turte. Eenyu ka impaayerittii san qabee kunuunsee hambise. Eenyu ka warra kana aangootti fide warra amma mana hidhaa jiran kanneen keessaa hundee jechuu kiyyaanti. Kanaaf PP'n Abiy Ahmed Faati eegaa namoota kanneen namoota isaan baadhatee barcuma san irra isaan teessise namoota kanaaf kan hin taane eenyuufuu ta'uu hin dandeettu. Oromiyaafis ta'uu hin dandeettu, biyyoota ollaatiifis ta'uu hin dandeettu. Kanaaf isa kana buruusanii irratti dubbachuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Mee obbo Dannaboo haalli hidhamtoota siyaasaa amma nyaata lagataa jiran kuni sadarkaa yaaddessaarra gahee jira. Keessumaa gareen immoo mana yaalaallee seenanii jiru. Akka carraa abbootiin amantootaa fi bakka bu'aan dhaabotaallee yookaan immoo itti gaafatamaan dhaabotaa obbo Daawud Ibsaa dhaqanii hubatanii miidiyaadhaaf yaada kennaniiru. Haala isaan irra jiran jechuudha. Mootummaan kana maaliif keessummeessuu dhiise? Amma yeroo dhaqanii isaan gaafatanii nuti mootummaa kanaa mootummaa Oromooti jennee lubbuu qeerroo meeqaan itti wareegamee sadarkaa kanaan isaan ga'ee barcuma jalatti qabnee akka isaan har'a geessifne. Garuu mootummaan kun maaliifitu badii tokko malee mana hidhaatti nu idaarsaa jira jedhanii gaaffii gaafatan. Gaaffii isaanii kanaaf deebiin kennamee hin jiru. Mootummaan kun maaliifitu cal jedhee mataa jabaateetu paartilee siyaasaa kanaa yookaan hooggantoota paartilee kana hidhaatti dararaa jira. Dabaleeyyuu immoo irratti ammas qabee hidhaa jira. Kanarratti akka nama xiinxala siyaasaa tokkootti isin maal jettume? Asirratti gaaffii deebii bal'aa fi deebii gabaabaa kennuun ni danda'ama. Bal'aa irraa yoo kaane itti gaafatamummaa dhabuun jeequmsi seeraan ala nama hidhuun seeraan ala nama ajjeesuun as buutee namoota dhabamsiisuun qeerraa buqqisuuf dararaan kunniin waanuma Itoophiyaan ittiin ulfeeffamtee Itoophiyaan ittiin ijaaramtee Itoophiyaan ittiin eegamtee har'a geette waan ta'eef gara gabaabsinee immoo ni deebisna yoo jenne warra amma impaayerittii saniin bulchina jedhaa jirutti xiyyeeffannee maaliif cadhisanii maaliif gurratti kennuu didanii maaliif demand uummanni namoonni mana hidhaa keessa jiran kunniin taasisu jiran waan isaan sababa isaan lagannaa nyaataatti seenanii fi maa gurratti kennuu didanii ka jedhuu fi gabaabumatti waan Oromoo tuffataniif waan Oromoo jibbaniif
ibsa baay'ee kanaa ol ta'e itti kennuun barbaachisaa illee miti. Maaliifan kana jedha? Waan Oromoo jibbaniif yeroo jedhu namoonni kunniin akkuma duratti dubbatame namoota silaa warra amma Opiidiyoo kaleessaa warra amma biltsiginnaa taatee impaayirattii kana siifachi oofaa jirtu. Tokkoffaa impaayirattii massanuu bittinfamuu irraa warra hambise. Wareegama guddaa kafalaniiti jechuudha. Wareegama guddaa yeroon siin jedhu haga sadarkaa uummata ofii dabarsanii diinatti kennuu gaameeti. Isa kana namoota mana jiran keessaa yeroo tokko ifaan ifatti miidiyaa irratti yeroo dubbatu dhageetteetta yoo ta'e nuyi jara kanaaf maal hin goone maal hin dhiifne isaaniif jecha maanguddoota keenya warra dararamaa jiru faa arrabsine isaaniif jecha wanumti nuti hin dhiifne maali jedhanii faa warra dubbataa turan. Dhuguma ammoo namoonni kunniin hooggantoonni amma mana keessatti lagannaa nyaataatiin miidhamaa jiran kunniin warra Itoophiyaa bittinfamuu irraa hambise qofa osoo hin ta'in warra amma Taayyee Danda'aa kan isaanitti bulgaafatu warra Abiyyi Ahmad fa'aa warra baadhatee masaraa mootummaa Habashaa san seensise jechuun ni danda'ama. Qeerrootiin lafee qeerrootiin. In return warri kun maal argatan? Wanni isaan argatan billaa duddatti kaawamu isa faranjiin stab in the back jettu. Harka isaan nyaachise, harka isaan baadhatee achi geesse, sammuu isaan baadhatee masaraa mootummaa seensise san mana hidhaatti darbachuun isaanii waan badii tokko. Yeroo isaan lagannaa nyaataa godhan ammoo itti gaafatamummaa mootummaa irraa eegamu bahuu dhiisuun daranuu jaba. Kun waan uummata Oromoo tuffatanii. Gabaabumatti Oromoo mee maal fida jechuuf. Oromoo inni iyyaa hiriira nagaa hin ba'amaa yeroo muraasaa fi namoonni inni iyyanii san booda kan ajjeefnu keessaa ajjeefna akkuma amma dura goone akkuma bara 2005 godhame akkuma bara 2002 godhame akkuma bara 2014 hanga 2018 jidduu sanitti godhamee fi eegasii boodas godhamaa jiru akkuma innaa Hacaaluun ajjeefame godhame ammas yoo namoonni kunniin ajjeefamaniyyuu inim to'annaa uummanni kun maal fiduu danda'a ka jedhu tuffii akkasii waan qabaniif wanni uummanni keenyas beekuu qabu jechaadha. Kaani namoonni kunniin agartee namoota itti gaafatamummaan itti dhaga'amu agartee Itoophiyaa kana hin bulchinaa jedhan malee isaanii fi Itoophiyaa makanayyuu waan fedhanii miti. Kaawwan wantoota xixiqqoo keessa seenuun hin barbaachisu. Amma warri biltsiginnaadhaa waan isaan barreessan ni agarra. Taayyee Danda'aa fa'aa Abiyyi faanis karaa garaagaraatiin ashmuuriidhaan wanni isaan jedhanii waan baay'eedha. Namoonni kunniin oolmaa haganaa baadhatanii ba'aniifiyyuu iyyi gamaaf gamasiin irratti godhamaa ture. Keessattuu gama warra nafxanyootaatiin nafxanyaa yeroo jedhu warra sirna nafxanyaa san geggeessan saba kamiyyuu nafxanyaan saba hin qabu. Isaaniif gombifamuu isaanii agarsiisa. Abiyyi faati warra jalqabumaayyuu jara kana hidhuun nama duddatti mataatti isaan baadhatee masaraa isaa mootummaa san keessa isaan seensise fa'aa mana hidhaatti darbachuun takka nafxanyaaf akka jilbiiffatanii jiran hagam takka minilikiif akka jilbiiffatanii jiran agarsiisa. Ammas isaan waan sodaataniif ekeraa isaaniis waan sodaataniif tuffii guddaa uummata Oromootitti agarsiisanii jiranii. Ka jedhu akka xiinxala kanaan ala ta'e faaktiidha kun wanta ilaalcha dhuunfaatiifis subject ta'uu miti. Mee obbo Dannaboo yaada akka nama siyaasaa tokkotti yookaan immoo hubannaa xiinxala siyaasaa tokkotti gaaffiin ani isiniif qabu biyya Oromiyaa keessatti jeequmsa guddaatu jira yookaan hiriira guddaatu jira jibbiinsa mootummaa kanaatiif. Ittaansuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo bakka hunda dhuunfatee jira. Akka isaan himaa jiranitti keessumaa dhiyaa Wallaggaa, Bahaa Wallaggaa arfaniyyuu to'annoo mootummaatii ala.
irra darbee giddu galeessas seenee jira jechuudha. Akkasuma Gujiidhaaf Boorana keessattis mootummaan lafini to'atu hundumaa harkaa fudhatamee gara waboo jala ga'ee jechuudha. Kanaaf itti dabaluudhaan lolli karaa bahaa deemaa jiru immoo dhaawata hin qabu yookaan immoo lolli kun dhaabbii hin qabu jedhanii keessa beektonni haasaa jiru miidiyoonni garagaraas dabarsaa jiru jechuudha. Ittaan suni gara Sudaanis akkuma isin dubbattanii lafa keenya qabanii jettee Sudaan Itoophiyaa seentee lafuma dubbatte sanarra yookaan keenya sanarra dabartee kiiloomeetira 17 keessa seentee jirti jedhama. Egaa mootummaan kun haala hudhamaa kana keessa galee jira waan ta'eef uummanni kun asiin immoo jibbiinsa irraa waan qabuuf maaliif itu biyya kana tasgabbeessuu dadhaba maaliif garin itti deemu akkamitti itti yaaddu akka nama xiinxala siyaasaa tokkottis. Sababni tasgabbeessuu dadhabameef wantooti atamma kaaste kunniin hundumtuu sababni ta'anii fi rakkinoonni kunniin waan adda dhalatanii miti. Waan haala uumama akkaataa impaayerri Itoophiyaa jedhamtu kun ittiin ulfooyfamte akkaataa isiin ittiin dhalattee fi akkaataa isiin ittiin ijaaramtee fi ittiin eegamtee yoo nageettee wal qabata. Ijaarama impaayerattii kanaa keessatti yakka gurguddaatu hojjetameera. Yakka gurguddaa hojjetamee darbame qofa osoo hin ta'in warri impaayera tana ijaare Minilik faani boombii isa maal jedhamu warri faranjiidhaa kan ticking time bomb waan jedhamu. Santu awwaalameera ganaa hin agarreeyyu wanni amma ta'amu jiru waan xixiqqoodha inni nu argaa jirru. Boombiiwwan Minilik faa awwaalanii wal bira qabamee jechaadha. Yakka yeroo saniin hojjetame wal bira qabameeti. Kanaaf Itoophiyaan tun jeequmsaan ijaaramtee sobaan ijaaramtee Afrikaa guutuu gurgurachuudhaan kan ijaaramte. Kanaaf wanta amma yakka yeroo dheeraaf akkasitti ukkaamamee taa'e kanatu asiifachitti dhodhowutti jira. Agartee amma fakkeenyaaf kan Sudaan fudhu kan biyyoota alaarraa si haa eegalu. Kan Sudaan yoo fudhatte Sudaan lafa kiyyaan qabadhe jedhaatti bara kiiloomeetira 50 seenteetti jedhan. Effectively Gondariin wadhakkaa qabatteetti jechaadha. Sudaan lafa kiyyaan fudhadhe jettee dhufuu fi waan irraa kaate qabdi gartee. Itoophiyaan ammoo lafti kun keetii miti jechuudhaafis waan isii danqutu jira. Wanni isii danqu waliigaltee Minilikii fi warri koloneeffattoota Britain walii mallatteessantu jira. Waa'ee daangaa Itoophiyaa fi Sudaan jidduu ilaalchisee jechaadha. Yeroo san Minilik akka warri Habashaadhaa agartee gurraachaa fi ulfina guddaa fidee akkas godhe jedhanii kijiba isaan odeessan sanii miti kalaaluun sirra jiru. Daangaan Itoophiyaa fi Sudaan jidduu jiru eessa? Eenyutu daangaa san sarare? Sarara san eenyu baase? Ka jedhu wal qabachuu qaba. San ammoo yoo ilaalte maal agartaa? Tariiti yeroo baay'ee fudhannee yeroo biraatti deebi'uu dandeenya. Sanadoota ragaa tokkoon gadi fuunee jechaadha. Yeroo sana kan mallatteesse Minilikii fi Britintu mallatteesse. Britin yeroo sanatti kan Sudaanii qabatteettu Britin turte jechaadha. Kanaaf Minilikis lafa Afrikaadhaa warra faranjii kanatti gurgurateera jechaadha. Kanaaf Sudaaniin amma lakki yeroo Ingiliiz nu koloneeffattee turte lafti keenya hanga Gondar deemafaa jechuu danda'an. Lakki miti jechuun hin dandeessu. Maaliif yeroo sanitti koloneeffattootaan walii galee waan godheera waan ta'eef Minilik. Fedhiin isaa Itoophiyaa akka jedhamtu kana ijaaruudha waan ta'eef. Fakkeenya biraas fudhu. Lafa Kasalaa jedhamu yoo fudhatte Kasalaan isteeti tokko Sudaan keessatti ammaan tana. Kasalaa kana Minilik walii galtee mallatteessee Kasalaa kana lafatti warra Tigireetti lafichi. Yeroo sana Britiniif kennee jijjiirraa eenyu fudhatee Gaambeella fudhate. Kun waan ragaadhaan galmeeffamee taa'eera.
jijjiirraadhaan Gambeella fudhatee Gambeella akkasitti Itoophiyaatti qabamte gara Itoophiyaatti dabalamte jechaadha. Kanaaf uummanni Gambeellaa amma yoo fudhattee ilaalte ragaaleen tokko tokko akka agarsiisanitti dhibba keessaa harki 80 sanii ol ta'u jiraattota yookaan lammii Sudaan kibbaati. Kanaaf boru yoo uummanni kun gaaffii kana kaase waan ittiin bira dhaabbattee falmattuu hin qabde jechaadha. Dhukkuba kanaa jira. Ka Eertiraas yoo fudhatte sanuma. Eertiraan amma dhayixee uummata Tigraay mancaastee waraanaatti tun gocha Minilik raawwate keessaa dhalatte. Yeroo Xaaliyaanii wajji waliigalee bara 1880 keessa yeroo Oromiyaa qabachuu fi lubbuun isaa kakaatee turtetti dhaqee maal godhe? Xaaliyaaniidhaan waliigaltee mallatteesse. Wucaalee tiriitii ka jedhu yeroo biraa daawwattoota keettis agarsiisuu dandeetta ragaalee kanneen. Waliigaltee san mallatteesse Xaaliyaanii maal kenne? Lafa Afrikaadha. Lafa amma Eertiraa ofiin jedhamtu biyya Tigraay irraa kutee kaan Affaar irraa kutee kanneefi waliigaltee saniin qawwee fudhate. Qawwee san qabateeti kan Itoophiyaa kan Oromiyaatti duulee humna qawweetiin qabate. Walaayittaa kaawwan ka qabate. Eertiraan ergasii booda Xaaliyaan erga baatee booda biyya of dandeette taate yeroo kaan Itoophiyaatti makamti yeroo kaan hin deemti. Haala kanaan jiraatti jechaadha. Amma kan dubbatamin hafe ammoo waan guddaan ganaa dhoowwu deemu ni jira. Uummata Affaar fudhu biyya Affaar. Biyya Affaar yeroos Minilik warra Faranjiitiin walii galee bakka meeqatti cicciratan beektaa? Bakka 4tti addaan cicciratan Affaar. Tokko Xaaliyaaniif fudhatee ka amma naannoo Galaana Diimaa qarqara Galaana Diimaa fi Eertiraa kibbaa jedhamu kana jechaadha. Kaan Faransaayitu fudhatee ka har'a Jabuutii jedhamu kana. Kaan warra Ingiliziif kennee amma Jabuutii yoo fudhatte Sumaalee fi warra Affaar beektaa? Kaan warra Ingilizitu fudhatee kaan ammoo Miniliktu fudhate. Amma uummanni kun uummanni Affaar uummata tokkotu bakka 4tti gargar cire. Gaaf amma boru Jabuutiin kaatee lakki Affaar uummata kiyya jettee yoo gaafatte yookaan uummanni Affaar kunoo qawwee fudhatee ka'eera falmachuu jira. Yoo gaaffii kana kaase Impaayerri Itoophiyaadhaa waan ittiin ofirraa deebistu hin qabdu tokko kana. Lammaffaa ammoo wantoota kanniin maalii wal bira qabdee ilaalta mirgoota saboonni kun qabanii wal bira qabdee ilaalta. Mirgoota idil addunyaa mirga hiree ofii murteeffachuu mirga ofiin of bulfachuutiin wal bira qabdee ilaalta. Sanis garri itti qabamu hin jiru. Kaan ka Oromooti. Oromoon maaf fincilaa? Oromoon maaliif waggaa haganaa dide? Waraanni bilisummaa Oromoo maaliif qawwee qabatee waraana mootummaa Habashaadhaa waraanu jira? Ka jedhu yoo laalle Oromiyaan biyya uf dandeette, biyya sirna mootummaa mataa isii qabdu, biyya ofiin of bulchaa turte, biyya duudhaa fi seenaa Afrikaa guutuu fi fakkeenya ta'uu danda'u qabdutu humna koloneeffattoota Awurooppaa fi waliigaltee Minilikfaa taasisaniin humna qawweetiin cabxee Impaayerri Itoophiyaa Oromiyaa dhuftee qabatte. Kana Shimallis Abdiisaa faallee num jedhan. Namoonni OPDO illee num jetti kana. Garuu bakki silaa itti wal hanquun dhufte dhaabbilee siyaasaa kennas dabalatee eega akkas taate biyyi humna qawweetiin qabamte deebii ka ta'uu malu birmadummaa santu deebi'uu qaba. Malee biyya humna qawweetiin haala kanaan ijaaramte kana Itoophiyaa kana keessa teennee Itoophiyaa jijjiirree Oromoonis nagaa argatee jiraata ka jedhu kunoo laal waggaa 100 ol yaalame dadhabame. Amma boodas waan danda'amuu miti jechaadha kun. Kanaaf booda uummanni maal gochuu qaba ka jedhu booda itti dhufna. Garuu maaliif dadhabame? Maaliif nageenyi buufamuu dadhabame ka jedhuuf deebiin waan karaan haala Itoophiyaan ittiin ijaaramtetu abaarsa, yakka, ajjeechaadha, sanyii duguugaadha. Fakkeenya sanyii duguuguudhaa sii kan amma akka Tigraay keessa warri Faranjii illee baay'ee dubbataa jiraniimi gabaasa garagaraatu jira. Of course warri Tigraay qawwee waan qabuuf yeroo qawween kee dubbatu sagaleen kee illee ni dhaga'ama. Ka Oromoo hoo tokkoffaa nus naareetiivii keenya qajeelfannee dubbachuutti hin jirru Itoophiyaa eegna jechuudhaan yeroo hunda siyaasa Oromoo namni beekamaadha jettu waan haqa qaba jettu deemee dhaqee ruuqa Itoophiyaa jedhamu kanatti hin gala. Kanaaf sun wanta sirreeffachuu qabnu jedhee yaada.
ka yakka sanyii duguuguudhaa guddaatu hojjetame ka Oromoo irratti raawwatame qofaa miti. Sabatu badeeraa lafarraa saba uf danda'e Minilik fa'aa lafarraa haxaanii balleessaniiran. Har'a impaayera san keessa miti Afrikaa keessa sabi Gimira jedhamu hin jiru har'a. Yeroo san Minilik fa'aa qawwee warra faranjii irraa argataniin itti duulanii guutumaan guututti lafarraa balleessan. Nam tokko utuu hin hambisiin jaarraa 19ffaa dhuma irratti. Yeroo Minilik san godhu warri isaaf sirbani warri akka addaa kunoo Itiyoo 360 jedhi warri Jawaar du'uu qaba Abdii Raggaasaa du'uu qaba Gammachuu Ayyaanaa du'uu qaba namoota kanneen fixuu qaba jedhanii ganamaa galgala miidiyaa itti duulanii iyyaaran kun warri akkasii gaafa Minilikis turaniiru. Gaafa Minilik saba Gimiraa lafarraa fixe maal jedhan beektaa warri Habashaadha? ጣሊያን ያልቻለው ከመትረየስ ጋራ እንግሊዝ ያልቻለው ከአውሮፕላን ጋራ አባዳኛው ገብቶበት ባሮጌ ውጅግራ ለዘር አልተረፈም አለቀ ምግራ ጀደን ይስባል ላ ኡመት ለፈራ ዱሜ አከዋን አባዳኛው ገብቶበት ባሮጌ ውጅግራ የቹን ሳኒ ምንልክ ኢትሰይደ ቀዌ ጨብጡ ቀበቴ ለፈራ ኡመተ ከነፊጤ ጀደኒ ፋርፈተኒፍ amma abiyyis kenna mootii kenna baga godhe amma ka Tigree fixeera lafarraa Oromoo kanas itti deebi'ee lafarraa fixuu qaba jedhanii warri ganamaa galgala sirban gaafasis inum ture. Kanaaf yakka akkasiitiin ijaaramtee hadha geetteetti kanaaf nagaa fiduun hin danda'amu. Eeguma warri namoota silaa Itoophiyaa kana du'arraa hambisan namoota keenya jechuu hiyya. Eega mana hidhaatti darbatamanii mana hidhaa keessatti lagannaa nyaataa godhanii haa du'anii maal gadi fidanii jedhanii Oromoon amma booda Itoophiyaan biyya kiyya jedhee dubbatu yoo jiraate ani uf goyoomsa jedhee yaada. Of course wanni akkasii hin jiru san booda itti deebina. Kanaaf nagaan hin dhufne ammas kana boodas haala amma jirtuun impaayertuun itti fuufa yoo jette akkuma kanaatti wal fixaati ka deemamu jechaadha. Kaawwan kasilaa kan hagammaatti ilaalletu jira. Fakkeenyaaf walitti gaarreeffannaan Keenyaa wajjin jiru jira. Biyya Masrii yoo fudhatte bishaan Abbayyaa tuquu hin dandeessan jette bishaan Naayil kan ammoo yoo fudhatte persentii 80 kan ta'u 75 haga 85 kan ta'u laggeen Oromiyaa irraa dhaqa. Yaa laggeen Oromiyaa akka Dhidheessaa fa'aa Daabboos fa'aa kanneen irraa dhaqa. Minilik dhaqee maal godhe? Waliigaltee mallatteessee Ingiliiz wajjin mallatteessee eenyuyyuu bishaan kanatti akka hin fayyadamne jedhee mallatteesse. Har'a biyyi Masriidhaa waliigaltee san qabatteeti bara 1902 treaty isa qabatteeti kan falmachuu jirtu. Dhukkuma kana fa'aa jira. Kana jechuun Oromiyaan boruu silaa Oromiyaan hadha kaatee biyya taate waliigalteen sun invalidated ta'a. Maaliif waliigaltee san kan mallatteesse koloneeffattoota lamaanii waan ta'eef Oromiyaan ani hin beeku kana jechuu dandeesse jechaadha. Guddaa galatoomaa yeroon keenyas egaa gara xumuraa deemaa jira. Mee haala kana hundumaa kaafneerra waliinis haasofneerra waan ta'uu hundumaa rakkina biyya Itoophiyaa keessatti mudachaa jiru haasofneerra. Mee haalli Oromoon amma irra jiruu fi maal gochuu akka inni qabu dabalee hayyoonnis ta'ee paartileen siyaasaas ta'ee uummanni Oromoos ta'ee qabsoo finiinaa jiru kanaaf maal gochuu qaba yookaan dhaamsi isin dhaamtaniif jira yookaan ergaan isin dabarsaniif jira gabaabsaadhuma. Gabaabumatti maaltu godhamuu qaba ka jedhu jalqaba irratti mataa dhahee ture badhee ture. Maraamartoon qabsoo Oromoodhaa fincila Oromoodhaa kana fashalsuu bakka wayiitti cabuu qaba dhaabbachuu qaba. Yeroo hunda laal jabana Haayileedhaa ka Haayileen akka kufu gahee guddaa taphate. Warra qabsoo fincila Oromoo Baalees jedhii fudhu ka Maccaaftuu Lamaa jedhii fudhu ka gara adda jedhii fudhu Oromoodha ka gahee guddaa taphate. Deebi'ee Oromoon maal ta'e ruuquma sanitti galee gabrummaan sun itti fuufe.
bara darguu fudhu kan darguunis akka kufu Oromoon dhiiga isaa itti dhangalaase bara lafee isaa itti cabse. Wayyaaneen maal goote abaa'oo akka dhiibamu godhanii of course wayyaaneen isanii fi kan harka isii argataa jirti. Badii guddaan wayyaaneen uumte Opiidiyoo uummata Oromoo irratti bixxiltee keettee abaa'oo ofirraa dhiibuuntu gatii guddaa ishii baasise. Akka uummataatti garuu waa guddaatu nu darbe yeroo sana. Wanni irraa fayyadamne hin jiru jechuu kiyyaa miti. Waan baay'ee irraa fayyadamne. Qabsoon abaa'oon taasise akka Afrikaatti dhaabni jaarmiyaan siyaasaa kan akka abaa'oon milkaa'ina guddaa argate jira jedhee hin yaadu. Qabsoo wala bilisummaaf taasisuu irratti. Eegasii boodas wantoota duratti maqaasii dhadha'ee ni jira. Fincilli qeerroo yeroo erga jalqabee kunoo waggaa 20 wayi guute. Bara 2005ttis wantoota guddaatu godhame. Isa as dhiyoo akkuma duratti maqaasii dha'ee bara 2014-2018 waan guddaatu taasifamee ture. Impaayirtii tana garagalchuufaa danda'amee ture. Booda irra garuu maaltu godhame kunoo Opiidiyoon suni afaan jijjiirrattee afaan mimmi'eeffatanii dhufanii bakka geennu geenneerra jechaadha. Ammas fincilli kun itti fufee jira. Wantoota ammaan dura darban irraa barnoota fudhachuu danda'uutu nurra jira. Amma booda jechaadha. Inni fincilu fincilaa jira. Inni hiriira nagaa ba'u hiriira nagaa ba'aa jira. Inni qawwee qabatee falmatu qawwee qabatee diina kufee kuffisaa jira. Inni dippiloomaasii hojjechuu jira. Garuu nuyi hundi kunuu gara waan tokkootti luuceffachuu danda'uun barbaachisaadha amma booda. Innis gara Oromiyaa decolonize gochuu xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Dhuguma haalli rakkoon uummata Oromootti marmaaree jiru, Oromiyaatti marmaaree jiru kun waan baqqaana hedduu qaba. Waa'ee mirga namoomaa dhiitamuu ni jira, baqqaana tokko. Seeraan ala hidhamuu ni jira, seeraan ala ajjeefamuu ni jira. Kunniin walitti waan hedduuf akka baqqaana irratti tuulamee taa'eeruuti. Lafarraa buqqa'uun ni jira. Gaaffiiwwan Oromoon gaafachuu jiru kan Oromoon falmataa jiruuf kanniin qofaa miti. Siigalee Oromoon daa'imman uffata keelloo uffatanii waan ba'aniif kan mana hidhaatti guuramaa jirani. Namoonni keenya kan mana hidhaa jiran nuuf haa ba'anii qofa miti. Eeyyee nuuf haa ba'anii garuu gaaffiin waan achitti dhaabatu miti. Sababni uummanni kun mana hidhaa seeneef deebii argachuu qaba. Sirreeffamuudha qaba. Ka jedhuuf keessaa qaba jechaadha. Gabaabumatti akka amma duraa Itoophiyaa keessatti yookaan Itoophiyaa Oromiyaa keessatti qabannee Itoophiyaa Oromiyaatti maxxansinee Oromoon amma booda nagaan jiraata jechuun hin danda'amu. Gonkumaa hin danda'amne amma boodas hin danda'amne. Sababni hin danda'amneef ittiin sii deebi'a. Kanaaf akka ogeeyyotaattis haa ta'u, akka miidiyaattis haa ta'u, akka dhaabbilee siyaasaattis haa ta'u. Wanni irratti amma booda xiyyeeffachuun nurra jiru haala ittiin Oromiyaa decolonize godhamu irratti. Haala ittiin Oromiyaa ta humna qawweetiin cabde ka Shimallis Abdiisaa afaan iyyuu nutti himan, Abiyyi Faatiyyuu nutti himan, Oromiyaa humna qawweetiin cabde ka jedhanii nutti himan san kijibaa isaaniitiif asiifachi jaallachuu dhiifamee Oromiyaan walaboomuu qabdi. Oromiyaan uf dandeettee walaboomtee walabummaa isii birmadummaa isii deeffattee tarree biyyoota addunyaa galtee dhaabattee waan qabdu addunyaaf kennite waan addunyaan isii kennu fudhattee jiraachuuf gaadhaa ol. Humna dandeettii fi mirga guutuu itti qabdi. Kanaaf garasitti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Yoo carraan alaatte maaliif akkas jedhee siif ibsa. Maaliif dhukkubni Itoophiyaa jedhamu kun Oromiyaa keessaa bahuu qaba. Maaliif Oromiyaan birmadummaa isii ka bara 1880 dura qabaataa turte ammas deeffattee ittiin jiraachuun dirqama ta'uu qaba. Kana irratti xiyyeeffachuu ka qabna jedhee kan yaaduuf tokkoffaa Oromiyaan guddoodha gartee
amma wanno daataa wayii hojjedheen ilaalaa ture amma dura sitti meera ta'ee hin beeku. Badhina fi guddina biyya lafa Oromiyaadha yeroo fudhattee ilaaltu akka koloneeffamuu dura fi amma wal bira qabdee yeroo ilaaltu guddinni Oromiyaadha biyyoota 18 lakkaa'e ilaala. Biyyoota 18 ka osoo walitti cuunfamanii biyyoota akka Eertiraa jedhii, UK jedhii, Switzerland jedhii tarreessuun ni danda'ama yeroo fudhachuun barbaachisaa miti malee. Biyyoota 18 kanneen utuu walitti idaate hanga Oromiyaa ka guddachuu badhinni lafaasaa ta'e uummata kan Oromiyaa hin geenye jira. Eertiraan uummata miliyoona 3. Sanuu yoo guuteef amma dargaggeessi Eertiraadhaa biyya keessaa baqatee baheera. Oromoo fi Eertiraadhaa wal bira qabdee yoo ilaalte Oromoon Eertiraa dachaa 20 olitti caala. Kanaaf Oromiyaan Oromiyaa ofii deeffatee Oromoon Oromiyaa deeffachuu qaba yeroo jedhu saboonni kaawwan Oromiyaa keessa jiranii ba'uu qabu jechuu miti. Isaanis mirguma wal qixxee argatan. Oromoo qofaa miti walabummaa Oromiyaa irraa bilisummaa Oromiyaa irraa kan fayyadamu. Nama seeraan Oromiyaa keessa jiraatu jiraattota Oromiyaa lammii Oromiyaa hundumaatti fayyadama waan ta'eef kanas irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Sababni tokko isa kana. Lammaffaa ammoo duratti sitti meera. Itoophiyaa of keessatti baadhachuu jechuun Oromiyaadhaa fi dhukkuba baadhachuu jechuudha. Amma namoonni maal jedhu yeroo baay'ee beektaa? Maal Itoophiyaa keessatti kunoo mootummaan Itoophiyaatu Oromoodha. Muummichi ministeeraa yeroo tokko iddoo hojiittis nu argina. Yeroo akka falmitti kaasa. Maal amma muummichi ministeeraa Oromoodha. Oromoodhatu Itoophiyaa bulchuu jira. Maal barbaada Oromoon kanaa olii faaka jedhantu jira. Kanaaf gaaffiin Oromoon gaafachuu qabu gaaffii wantoota administrative ta'ani. Namni seeraan ala hin hidhamini, namni lafarraa hin buqqa'ini, kanaan ala biyya tokkitti waliin qabna akka jedhutti xiyyeeffama. Garuu inni sun kijiba. Soba tokkoffaa yakkoota duratti siif tarreesseetiin jira. Lammaffaa ammoo amma utuu akkuma isaan jedhan kana akkuma bara 2018 namni baay'een machaa'ee ture yoo san kunoo ergamaa rabbiitu nuu dhufe Abiyyi kana ergamaa rabbi nuu buuse Oromoon aangoo qabate maali jedhee sirbaa ture namni taa'ee danda'as kaleessa dhiifama maqaa kana waanan jaalladhuufi miti kan irra deddeebee kaasaa jiru waan namni kun wanni inni barreessu waan dhuunfaa isaa nama dhuunfaa waan inni hin ta'iniif inni irra deddeebee kaasa. Fuula Facebook isaa irratti warri bilisiginnaadhaa maal jedhan gaaffii uummanni Oromoo gaafataa ture gaaffii Itoophiyaa keessatti aangoo qabaachuu gaaffii humna raayyaa ittisa biyyaa keessatti Oromoon gaa ta'uu dhiisuu kanneen isaan jechuu barbaadan Itoophiyaa makanaayyuu Oromoo kan Oromoodhaa taasifnee bulchuu dandeenya jedhan. Kanaaf illeen yeroo tokko naaratiivii san fudhattee maal jetti maali Oromootu biyya bulchuu jiraami maal taatan fajan. Inni jedhamu kun utuu dhugaa ta'eeyyuu utuma dhugaa ta'e inni tokkoffaa soba. Lammaffaa ammoo utuu Abiyyi fa'aa Oromoo ta'ani. Inni Itoophiyaa bulchaaruyyuu utuu Oromoo ta'e Itoophiyaan Oromiyaa keessaa bahuu qabdi. Sababiin isaa Itoophiyaan mallattoo salphina saba gurraachaati. Kan Afrikaa qofaa miti kan saba gurraachaati. Ragaa yoo na gaafate abbaan na gaafate ragaa hedduu dhiyeessuu ni danda'ama. Uummatni amma Ameerikaas ta'e ardiiwwan kan hundumaa keessatti fashalee jiru bittinfamee jiru akka garbaatti kan gurguramu akka taasisan keessaa adda durummaadhaan kan lakkaa'aman mootota Itoophiyaati. Minilik yoo fudhatte fakkeenyaaf yeroo tokkotti garba haga 100,000 ol ta'u export godhaa turan akka commoditiitti. Itoophiyaan haala kanaan ijaaramte. Itoophiyaan yakka baay'ee gurguddaa ta'e Afrikaanota irratti hojjetteetti kanneen ragaa hedduu gadi fageessinee gadi baasnee ilaaluu ni dandeenya. Hewwi tiriitii fudhachuu dandeenya, Wucaalee tiriitii fudhachuu dandeenya, Naayil tiriitii fudhachuu dandeenya, waliigalteewwan amma isaan kaaniiran kanneen hundumaa yoo fudhannee ilaalle yakka gurguddaa hojjetteetti. Itoophiyaan bar Ingiliizi irra gortee Suudaan waraanteetti. Isaan waakkachuu barbaadan. Hewwi tiriitii kan jedhamu yoo fudhatte waliigaltee Itoophiyaan Ingiliiz wajjin mallatteessite. Suudaanii waraanuudhaaf. Haala kanaan ijaaramte. Kaawwanis fudhachuu dandeetti. Amma biyyoota maaliif uummanni Affaar bakka hedduutti addaan ciccite? Uummanni Ogaden maaliif bakka hedduutti addaan ciccite? Gocha isaan hojjetaniin kan Oromiyaa humna qawweetiin qabatte qofaayyuu miti. Kanaaf balaa kana baadhannee
sababni Oromiyaa keessatti salphina Itoophiyaa jedhamu kan eegnuuf hin jiru. Lammaffaa ammoo practically balaa guddaa qabaatu. Wantoota duratti sii kaase kunniin ni jira. Dhukkuba baay'eetu jira. Dhukkuba kanniin maaliif ofitti fida Oromoo? Tokko kana. Lammaffaa gara biraatiin ammoo yoo ilaalte Oromiyaan uummanni Oromoo mirga keenya eegsifachuu qabna jedhee tuu falmataa jirru Walaayittaan mirga qaba. Hiree ofiin murteeffachuudhaaf mirga guutuu qaba. Sidaamu mirga qaba. Affaar mirga qaba. Saboonni kuwwan hundumtuu mirga qaban. Mirga isaanii san cunqursuudhaaf deemna. Silaa haalli ittiin Itoophiyaan ijaaramteettu haala ittiin mirgoota kana cunqursu waan ta'eef. Kanaaf waan ta'uu danda'uu miti. Lammaffaa ammoo Itoophiyaan mallattoo salphinaati yogguun siin jedhu Afrikaa waa hedduu dhabsiifteetti Itoophiyaan inni jedhamu kun. Civilization gurguddaa mancaasaniiran. Civilization Zaagwee fudhu kan Kuush fudhu kan Aksum fudhu kanniin hunda silaa qaroominni kun kan silaa dagaagee badhatee sirna gadaas dabalatee jechuudha. Afrikaa qofaaf osoo hin ta'in addunyaa guutuuf qabeenyi guddaa waan ittiin boonamu ta'uun irra maletu mancaafamee akka badu taasifte. Irra caalaa ammoo kunniin seenaa dhayyuu haa jedhani warri amma Sudaaniin biyya qabatte boru Jabuutiin seenuu dandeetti, Iftaan Keenyaan seenuu dandeetti, mirga itti qaban. Kunniin akkuma jirtu ta'ee dhaloonni amma jiru kun nu ga'ee jedheera. Boris amma yoo Facebook irra deemtee yoo ilaalte waan ijoolleen dargaggoonni Oromoodhaa barreessan. Wamaa research iyyuu godhuun sirra hin jiru. Isaan mara warri bilchiginnaadhaa namoota dirqisiisanii hiriira nagaa baasan kanaa miti yoo ilaalte. Qabatamaan ammoo London keessatti ijoollee daa'imman dargaggootatu imbaasii Itoophiyaa deemee alaabaa gadi buuse. Alaabaa impaayerattii sanii hin barbaannu jedheeti. Alaabaa Oromoo fannisachitti. Ergaa guddaa dabarsa inni. Uummanni keenya kan hidhamaa jiru nuuf haa bahuu qofaa miti. Itoophiyaa inni jedhamu kuniyyuu Oromiyaa keessa haa bahu jechuu isaaniiti. Jarmanittis wanni taasifameeru kana. Kanaaf nageenyi waaraan akka dhufu yoo barbaadan, impaayerattii san qofaa keessatti iyyuu miti akkuma waliigalaatti naannoo gaanfa Afrikaa sanitti wantoonni kunniin keessa deemamee ilaalamuu qaba. Oromoon garuu eenyuun irraayyuu deebii argachuu hin qabu. Falmataa jira, dhiiga isaa dhangalaasaa jira. Amma yeroon itti mataa walitti qabatan amma. Kanaaf naaratiivii keenya akkasitti qajeelfachuu danda'uutu nurra jira. Akka bara 2018 Itoophiyaanuu kan Oromootiisa jedhamuun gowwoomfamuu hin qabu. Kanaaf beekaan keenyas, miidiyaan keenyas, warri hoggantoonni siyaasaas ka qawwee qabatee falmaa jiru waraanni bilisummaa Oromoos uummannis galmi keenya milkoofne ka jedhamu gaafa Itoophiyaan nu keessaa baate. Itoophiyaanota jechuu kiyyaa miti. Gaafa Itoophiyaan Oromiyaa keessaa baate qabsoon keenya milkaa'eera jedhama. Ka jedhu irratti xiyyeeffachuun hedduu barbaachisaadha. Yoo kanaa achi akkuma duratti maraammartuu siin jedhe san waanuma akkasiititti deemina jechuudha waan ta'eef amma booda uummanni Oromoo nu ga'e jechuu danda'utu irra jira kan jedhuun dubbachuu fedha. Hordoftoota keenyaa kun walabummaa News Network sagantaa marii keenyaati. Sagantaa marii keenyaa irraatiin obbo Dannaboo Raqaboo Waarii wajjin marii goone. Obbo Dannaboo gaaffii dhiyaateef deebii bal'aa fi yaada fudhatamaa nuu kennuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Gara fuulduraatti immoo haala jijjiirama dhufuunis walitti deebinee yaada bal'aa yookaan marii bal'aa akka goonuun abdii qabaa. Guddaa galatoomaa. Hayyee baay'ee galatooma isinis waan na affeertanii fi hordoftoota keenyaa kun walabummaa News Network sagantaa marii keenyaati. Marii keenya irraa obbo Dannaboo waliin goone kanumaan xumurraa nagaa. Finfinnee News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa,
afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. sagalee uummataa ta'uun Qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Neetwoork, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifan Belbaal, Egeree Niwus Neetwoork, Oromiyaa Ni'us Neetwoork, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa Ni'us Neetwoorkii fi miidiyaa dhaddacha Oromoo, gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee Ni'us Neetwoorkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun Bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. miidiyaa uummataa Finfinnee Niwus Neetwoork deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu Finfinnee Niwus Neetwoork.